Oromiyaa maal fakkaata gangalinaan jedha anis Ashawar kafune daawwattoota hordoftoota tajaajiltuu fi akkasuma kaabbatu makam jirtan nama keessanii nuti tajaajila keenya galata waaqessuu jenna aragaa deebine dhufnee jirra haala kanaan yeroo dhufnu immoo obboleetti keenya kanaa gara biyyaa gaggeessuuf jirra. Nagaa isin jechuun akkasuma jedhaa warri magaalaa isaanii sin dabalata. Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kaabbaatii fi tajaajiltuu nagaa keessanii nuti nagaa keenya galata rabbii irra yeroo dheeraa xiqqoo tureera erga viidiyoo hojjennee akkanatti sadii taane. Kanaafiyyuu har'a deebinee dhufnee jirra. Har'a maal qabatanii dhuftanii maaliif sadeen dhuftan jechuun yaadee jedhee dhaamsoo isin dhaammachuu dhufe jechuudha. Inni seenyu akka ta'e immoo fuulduratti waliin baraa deemna. Hundi keessanuu akkam jirtan nagaa keessanii nuti nagaa keenya har'a deebinee dhufnee jirra. Warroonni maatiin hin taane kaabbaatii subscribe like share comment godha akkasuma taadamtii subscribe like share comment gochuun nu jajjabeessaa gaafii godhanyaa keenya isiniif dhufnee jirra. Maaliif akka dhufte maaliif har'a akka sadiin viidiyoo waraabaa hojjechaa jirru isheen isiniif ibsiti jechuudha. Kanaaf iyyuu gamanumaan isin dabarsa nu waliin tura. galatoomni siin jedha. Akkam jirtu kabajamtoota fi hordoftoota tajaajiltuu wayii immoo kaabbatu nagaa keessanii ani nagaa kee galataa siin jedha. Nabeetti medhee yaada yeroo hundumaa anis maatii nuti anis maatii isaaniiti yeroo hundumaa waliin hojjannaa yeroo tokko yeroo hundumaa ta'uu baate kanaaf akkam jirtu siin dhufee akkuma beekamu biyya Oromoo keessa jirra. Biyya Oromoo yeroo ammaa keessatti akka hin taatu Waaqayyo immoo na gargaaree gara biyya koo galuudhaaf kan jira. Kanaaf nagaa isin dhufee nagaa kosmeetti dhaammachuun dhufee dhaammachuus hin ta'u yerooti hin hojjetamte biyyatti. Kanaaf biyyattis immoo wal arginaa isaan xiqqoodhaaf wal biraayyuu afaan ta'aate gaafa isaan dhufan immoo viidiyoo haaraa qilleensi Oromiyaa maal fakkaatti akkamidha jenneet kan sin biraan geenyu ni ta'a. Kanaaf immoo gangalinaan jedha anis immoo nagaa keessanii naaf tura. Baay'een sin jaaladha baay'een isin kabaja. Maatii isaanii jechuun maatii kooti. Kanaan sinitti dhaammachuu dhufee siniin jechuun barbaadani. Dhugaa dubbachuuf namni gaafa kara biyya kiyyaan gala jedhu miira addaan namatti dhaga'ama. Maaliif namni waa baay'ee keessa darbeet waa baay'eetu jira. Waggaa meeqa keessa yoo hojjetanii maal jedhanii yoo biyya ormaa kana turanii waa baay'ee nama mudata. Innaa isa san hunduma keessa darbanii gaddas gammachuus waa hundaa dabarsanii arramu guyyaa kana ga'anii har'a kara biyya kiyyaa galuuf ani gaafa jedhan dhugaa gammachuu guddaan namatti dhaga'ama. Maaliif jechuun namni gaafa namaa wal baru wal baree immoo namni sun nama biraa deemu yoo akkas jedhan nama rifata garaani. Garuu haa ta'u malee gama tokko nama gammachiisa jechuudha. Guyyaa kana iddila nyaata argata yookaan immoo carra qabeessa argata. Isheen immoo guyyaa kana geechee biyya kiyyatti hangalaa maatii kiyyatti jechaa jirti. Kanaaf immoo maatiin keenya immoo fakkeenyaaf YouTube irratti viidiyoon waliin hojjechaa jirti. Mana kiyyatti illee mana taaddaluutii turre akkasuma waliin hojjechaa jirti jechuudha. Kanaafuu har'a immoo isaan yaada kiyya isaanitti dhaammachuun barbaada. Nagaan galii akkanaan jedhaniif jettee jirti. Kanaaf hundi keessanii koomentii irratti nagaan galii jedhaati. Koomentii irratti yaada keessan barreessaa fi akkasuma immoo nutis akka immoo ishii duukaa gallu yaada keessan nu barreessaa nu eebbisa siin jenna. Garuu samoona kana xiqqoo hojiidhaan baay'ee biizii waan taaneef dhugaa dubbachuuf qophiillee qopheessine. Ishiin irraa akkuma tasaa dhufnaan viidiyoo xiqqoo ishee oduu hojjenne maastaawashaa nu ta'a jetteeti malee nuti itti yaadne ture. Maaliif baay'ee hojiidhaan qabamnee jirra samoona kana jechuudha. Yaa jireenya biyya ormaa hundi keessanii beektu. Sababa saniitiin kan ka'e kinoo shaayii fi buskutii affeeraa jirra. Silaa keekii ture. Keekii immoo yaa har'a roobiidha waan ta'eef nuti sila xoomnuuf keekii nyaannu.
garuu daabboo kan tolchin immoo hojiidhaan biizii taane kanaaf iyyuu nuuf falchisiin jennaa sumaani. Kanaafuu waan ani miira keessa jiru namaaf ibsuudha waan ta'eef homaa miti gaafa biyya galle immoo kana caalaa wal geenye yeroo gaarii dabarsuu dandeenya waan ta'eef waaqayyo nagaan biyya keenyatti immoo nama wal argu nu haa godhu garaan hin fagaatin malee karaan hin fagaatin maal jedhama waan ta'eef. Garaan hin fagaatin malee karaa yaa fagaatu garaan hin fagaatin malee karaan fageenya hin qabu akkas jedhama. Kanaaf iyyuu nuti sisumatti amanneeti kan akkanumatti qalal goone ishee gaggeessuuf kaane jechuudha. Kanaaf iyyuu akkasidha nu waliin tura taaddaluu yaada qabu itti fufi garuu sagantaa xiqqoo ishee hin qabna booda irra isinitti himna yookaan immoo kan laaltan ta'a garuu immoo isaan dura taaddaluutti sin dabarsu. Waaqayyoon nagaadhaan gara biyya keetti gara maatii keetti nagaadhaan si galchuu atis nagaan galii. Illee kanaan eebbisa dhiifaman. Dhugaa guyyaa kana gahuun egaa carra qabeessatu argata guyyaa kana. Nuti har'aan galla barana galla bara dhufu galla osoo jennu waggaa meeqasitti lakkoofne jirra. Keenyas guyyaa kun dhufannee abdii qabna. Tsalotii nu godha. Isinillee nuufis kadhannaa godha ishifis kadhannaa godha isin hin jedha. Nullee karaarra waan jirruufidha. Waaqayyo biyya keenyas nagaa haa godhu sis nagaadhaan si haa galchuu karaa gaarii siif haa ta'u. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo waliin dabarsine yeroo gaarii ture. Dammoo ishiin adaadaatti waan na hultuuf yeroo torbeedhaan wal arginee ishee argu waan ammaatii koo arginetti fakkaata. Dhugaa dubbachuudhaaf waan ishee sadanuu wal bukkee jirruu fi waggaa amma kana biyya namaa keessa hojjedhe malee neefi kooti dhugaa dubbachuu fi waggaa amma kana hojjedhe dheessi yaadu osoo isaan jiraachuu baatanii jechuudha. Garuu gaddas gammachuus waan hundumaa walitti dabarsinee waan baay'ee waliin dabarsinee waan baay'ee waliin haasofnee yeroo immoo gammachuu qabnutti sennaa torbeedhaan wal arginee waliin kolfinee waliin taphan waan dhugaa dubbachuuf batalaa ishii faana waan biyyatti wal beeknuu fi waan ammaatii koo guutuu arge waan ani bulaa koo guutuu arge natti fakkaata. Kanaafuu kana hundumaa walitti hobsinee waggaa amma kanaatti himnee isin jira. Har'ammoo egaa guyyaa muraasa firnaa ishiin nu gattee galtu baay'ee nutti dhaga'amee jira garuu nutti dhaga'amu yeroo jiruttidha malee garuu siifimmoo si gammadee jira. Galmaata keetiif si gammadee jira waaqayyo nagaadhaan si haa galchu. Anillee karaa tokko gammachuu guddaa qaba. Karaa tokkoon immoo xiqqoo ishee keessi koo qirna jedhee jira. Maaliif jennaani karoora keenya kanan xurreen beektu karoora keenya akka guyyaa tokko gallu ture. Egaa manni namaa immoo guyyaa kan jedhamedha kan kaa'amu waan ta'eef kanaaf xiqqoo ishee wal biraa hafuu keenyatti baay'ee tokko qirna jedhee uumammoo mitiin maaliif yaadaan wal bukkee jira yoomii akkan immoo si yaadadhuuf kuna nan qaba yeroo hundumaa ilaala baay'ee hojjetannee jira yoomii Namni isaa hiriyaa dhugaa jedha. Kun immoo tokkodha cabuu ni danda'a. Qonnee gosoonni keessa immoo galmooftanii jechuun jedha. Maaliif haadhas taatanii, obbolaas taatanii, hiriyaas taatanii, waan hundumaa taatanii, waan hundumaa waliif taanee fi kan guyyaa har'aa geenye qomaa hundumaatiif waaqayyoon jedhamu guyyaa isin galtanitti immoo kan waadaa isinii godhu. Sebenarnya kisah sini gue mau boleh tekan apa sedikit nanti kita bawa warga saya sedang asal sini apa sih badan ini tidak main jadi sepuluh berarti video masalah sudah kawan tidak ada orang mau jerat tidak ada senang wagau tidak ada senang wagau akan sesuatu orang lagi berbandingan ini kata mana cuma kamu selama ada batanya kalau orang malu jenas sini bagaimana tu kau mana tu kau ada tu tani bayi tu kena mati agama anda akan sering jadi berbeda
Na daawwattoota keenya nutis immoo mee waan ta'e tokko qabnaani. Isaan duratti garuu nan eebbisaan duratti jalqaban eebbisne eebbisuun qaba. Hayyee obboleettii koo kan baay'ee si jaalladhu baay'ee si kabaju nagaan nagalii waaqayyo dura kee haa bu'u nagaan maatii nagaa si haa galchu gufuu sin dhayini yoomiyyuu immoo akka addaan baanee waaqayyo nagaan namaatis galtee nus gallee qaama wal argumaa godhu. Kanarraa fi baay'ee si jaalladha baay'ee si kabajna qaamaan adda baanus yaada yoomiyyuu tana wal bira jirra. Kanaafuu nagaan nagalii imala gaarii siif haa ta'u. Amiin ajjiraata. Leeti. Isa abbaa gadaatiin jaalatti fakkaate. Haadha siinqee taate gaafadha. Ana eebbisuu hin danda'amu. Kaadha siinqeetti na eebbistee. Ana eebbiseera. Kanaaf eebbi xiqqoon qabdu kanaaf immoo waaqayyo taa guutu. Itti ceenaa jechuudha. Kanaafiyyuu yaaniif taadaloon wanta yaanne waa xiqqoo wayitii jira. Kanaafiyyuu isa san immoo jechuun isa san waliin ilaalla. Sinimis sarpiraayisidha. Sarpiraayisidha. Taadhu. Sinimuu haala. Yaa akka silaa yaadanitti kan yaada kootti sirree guddaa ta'e miti. Yaa mastaawushaadhuma akkasii ta'utti. Qo'i garuu makeenyaa isa fakkaate kun waan ulfaate waan ittiin waan ta'eef makeenyaa. Kan kiyya waan xiqqoo sila taateef jalqaba gadi. Akka mana walitti jechuudha. Maali jechuudha? Kennaa xiqqoo qabu. Kennaa xiqqoo qabu Ashanguliti yeroo hundumaa baay'een jaaladha. Maalan siin jedhare qawwoo kan kee guddaa naan galatoomi. Kun ashanguliti baay'een jaaladha. Ashanguliti yeroo hundumaa uummataa cufe ashangulitiin qabdee kan isheen ammadee ta'anii dhugaa rabbi ashanguliti guddoo. Ashanguliti egaa ammas guddaa naan jiraadhu. Baay'een sin jaaladha. Yeroo kennaa keessaniiti maal akkan jedhu hin beeku. Anaa salphadde no. Maal ta'e indala? Dhugaa lammiiti. Lala dhugaa. Jooroo geeti dhugaa waaqa. Baay'ee kan bareeddu. Haadha biraan hin gaafa. Dhugaa baay'ee kan bareeddu. Mul'atti ayyaada. Mul'ataadha dhugaa. Baay'een sin jaaladha. Baay'een sin kabaja. Ani immoo nan godhaa guutichaa kana. Beekte naaf kaa'e. Isheen hin bitte ani immoo. Hidhi kan kootti qaba. Wayyoo. Saduu maalan jaa kan kee. Maalan jaa keessa lachan nu wayyeessuus ta'u. Ina gootan dhugaa. Mastaawushaadha. Maal kan dubbatu wallaalee dhugaa labbu. Kana kan hin biteef immoo yeroo baay'ee akka isheen jaallattu silaan beekuufi lapheen ishee ashangullitti gadhaabe
baay'ee botaa kenna. Kanaafuu waan isin jaalattu bitee yaa guddaa dhiibee gara abbo gara rakkoo qabu. Ada tokko seenaa godhan. Haadha tokko maati godhe? Wayne baay'ee bareeddi dhuguu akka illee jaalatee jirame. Guutichaan bareeddi. ani maal akkan jedhu Guticha warqee miti garuu gatiin ishee waddeedha dhugaadhuma dubbachuudhaaf guddeedha ijoolleen kana beektan yoo. Deebise? Ashi. Ilma Kabajamtoota keenya baay'ee egaa immoo waggaa kana immoo nama akkanatti waa qabatee dhugaa jechaan namee dhugaa jechaan qabu dhugaa jechaan namee dhugaa na akka babbadaa jiraanii. Tayyee kabajamtoota keenya dhugaa dubbachuufi yaa kana caalaadha yookaan nuti yaadnee ture kana caalaa qopheessuu barbaannee ture garuu yeroo tokko wanti si yaadaniif wanti si nama guyyaa sanatti nama mudatu waan garaagaraa sila ta'eef kanaafiyyuu mana ormaa keessa jiran waan tokko abdiidhaan kana godha jechuu danda'u jechuudha asitti jechuudha iddoo jirtu kanatti maaliif mana kee odoo ta'e waa yaaddeessan gochuu dandeecha mana ormaa hoo ta'e immoo haruma ka'ii kana godhi haruma ka'ii kanatu jira siin jedha waan ta'eef dhugaa dubbachuuf miira sanii keessa sila jiru mutisi Oma qopheessuuf hin dandeenye akka inni xiqqoo kana immoo xiqqoo mastaa'oo shan ta'a sinnaata immoo viidiyoo kanatti isinii waraaburras immoo jaalala keenya ibsaa fi oduu isinii waraabne jechaati waan ta'eef akkasuma birciqqoo kanas immoo har'adha kan hojjechiifanne yaadannoo nu ta'a Suura keenyaati. Sirriitti mul'atadhee yaada haala kanaan hojjechiifannee jira jechuudha. Kanaafiyyuu nuti yoomiyyuu taanaa addaan baanu yoomiyyuu taanaan immoo kana caala wanta baay'ee yaadnee turre duratti firiin qabna yeroo qabna ture garuu yeroo tokko hojii nagaa biyya namaa kun hin beektan keessummaa namatti dhufa torbe tokko hojiin jiraate torbe tokko hojiin hin jiru akkas ta'eetu yeroo dhumallee manaa gadi baan dhabnee xiqqoo ishii nu walee kan ishees immoo galmaan ishii nutti ariifate kanaaf isin jenna harka caalummaa waliin gallaadha ta'aa jiranii hundi keenya waliin gallee yaada turre. Namni sin taane nagaa akka sanidha ammoo abii guddaa ta'ee fi yaadannoo nagaan nu galii daawwattoonni keenya illee nagaan nu tura waan hangammaatti nu daawwattaniif isin gala. Baadhaayii. Warroonni chaanala keenya faara taatan sabskiraayib laayikii baay'ee tokko maaltu sitti dhaga'amu? ani maal akkan jedhu hin beeku dhugaa nan ta'e nan gammade ta'e ani hin beeku dhugaa maalii jennaan boru yaadda baafatee sitti timna kabajamtoota keenya kana maal akkan jedhu na wallaale dhugaa maaliif waan inni yaadde waan inni Serum keessa kooti iyyaanni natti ta'e maaliif jennaan nama kana naaf oolanii miti jechuu koo miti hojii bakka hojii baay'ee ulfaataa jiru torbee kana keessa nama akkanatti bakka hojii kanaan sardamaatoo jiranu kana yaaduu miti ani keessuma kootti bakka waan hin jenneen garuu otoo hojii akkan ulfaataa kana keessa jiranu kana gochuun isaanii ana baay'ee tokko. Keessa kootti chaappaa ta'ee jechuudha. Dhugaa rabbi chaappaa qalamiin sana qabne ta'ee keessa kootti jechuu danda'a. Kanaaf waan hundumaa caalaa immoo guddaa naaf galatuumaa baay'een sin jaaladha. Yoomillee Waaqayyo akka adda nuun baafne duwwaan kadhadhaaneen. Abshira Waaqayyo adda nuun baasnetti sadan baanuun. Hiriyaan dhugaa namni dhugaa wal jaalatu namni waa baay'ee waliin dabarse namni seenaa waliin qabu yoomiyyuu taanaa addan ba'uuni. Kanaaf yoo nuti immoo hiriyaa dhugaati akkasuma asirratti illee hiriyaa dhugaa jenneeti kan barreessinee jechi kun asirratti mul'achuu qofa odoo hin taane keessa keenyallee sila jiru jechuudha. Kanaafiyyuu nuti Waaqayyoon kaleessa nu walitti akkanatti nu sassaabesse koo sababa hunda keenya mana bakka tokkotti nu fide. Ishees illee akka fira ta'anitti akka waan isheen na fudhattee yookiin ishee fudhee dhufne safara tokko galuun keenyas sababa qaba. Kaabba fanas immoo wal argine akkasuma mana tokko hojjennee guyyaa gaafa tokko osoo waliin muufate waggaa amma kana waliin taa'u sababa qaban.
hundi keenya jechuudha. Sababa walitti dhufne ammas immoo akkuma hiriyaa dhugaa jenne kanatti hiriyaa dhugaa obbolaa akkuma waa hunda walii taane biyya nama keessatti jechuudha. Haadhas walii taane haadhas obboleettis walii taane waa hundumaa jechuudha. Maaliif maatii keenyarraa adda baane hiriyoota keenyarraa adda baane waan jiruuf asitti immoo waa hundaa waliif taane waa hundumaa gaddaaf gammachuu akkuma waliin dabarsine biyya keenyas illee gallee gaddaaf gammachuu akkuma asitti waliin dabarsine nama galee waliin qoddatu nu haa taasisu. Ameen. Waaqayyo nama guyyaa sanaa nuunaa jedhu. Ameen. Abdii guddaa qabnaa. Abdii guddaa kanan jedhanii. Galatooma baay'ee isin jaalanna. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti yaa isheen illee ni galti ani taalan immoo yoomiyyuu waliin jirra. Kanaafiyyuu amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan nu tura. Baay'ee isin jaalanna. Akka tokko akka ta'edha.